Maali obboleessa kiyya mee dhaabbadoon si gaafadhu waan gaafachuu barbaadde waan hin deebisuu danda'u taanaan si wajjin deebisaa rakkoo hin qabuuti waan hin ammoo waan hin dandeenyoo taate wajjirra mari'annaa obboleessa kiyya na rifachiifte nama aare fakkaata maaliif aarratti qabdamoo obboleessa kiyya siif hin maatiifi boonu jechuun namni waan hojjeteen boona kanaaf waa hojjedhuutii boonu malee uffataan boonuun faayidaa siif hin qabu uffataan boonuun dhiirummaa keessa hin dabalu wanni itti boontuun hojii seenaa hojjedhu sabaaf waan gaarii hojjedhu an uffataan jalqaa'ee deemee kanoo kana qofa gubbaaf duratti uffadhee hojiin koo yoo bareede biroo kun rakkoo hin qabu siif deebisa mee maal qabda wanni ani boonuuf seenaa hojjechuudhaaf uffata kiyya walirratti yeroo baay'ee nan naqadha uffata bareedaa istaayila qabu bitachuu barbaada maaliif jennaan uffata baraa hojii deemuun bitachuu barbaada uffata bara haariyaattis an nama duraan daddafee uffachuu barbaada boonuu ufumaafuu nama of jaalateetu maarree jennee beektaa sanuma akkasii ati waan oguu kanatti deemtu sirraa tokkoteetu kanaaf hojii seenaa hojjechuudhaaf tattaafadhuun siin jedha jabaadhu obboleessa koo kan nasiif dhaamu uffata kee bareeffachuu caala seenaan itti bareeddu wanni ati hojjettu bareeddu dhaamsaan inni siif qabuutu qoona.